Hi, akkam jirtu naguma keessanii dhaggeeffattoota chaanaalee yuutuubii kooti. Ani nagaa kooti galata waaqayyoo haa ta'u isinillee akka nagaa taatan abdiin qabaa jirtu baga jiraattan baga ayyaana faasigaa ayyaana gammachuu ayyaana waggaatiin kan nu gahe waaqayyo uuma keenyaaf galata yaa ta'u warri haaraa dhuftan laayik sheer koomentii gochuudhaaniin na jajjabeessan sinin jedha. Har'a warree kana dhufeef mudannoo yeroo jalqaba kanan biyya arabaa innaa dhufu waan qunname kolfaa nama kofalchiisallee nama gaddisiisallee nama boochisallee na obsaan na dhaggeeffadhaan sinin jedha. Laayik sheer koomentii gochuun na jajjabeessuu hin dagatinaa isinin jedha. Seensa ittaa seenu mudannoo waan qunname jechuudha. Innis jalqabaan yeroon biyya arabaa deemuudhaaf kutadhu kutaa 10 fixee kutaa 10 hin xumuree fatanaa maal akkanaa dhufe osoo hin xumurin gara biyya arabaa deemuudhaaf akkuma tasaa aara xiqqoorran kan ga'een biyyaa ka'ee paaspoortii baafadhee gara biyya halagaa yookiin biyya arabaa deeme. Achitti gamarree yeroo jalqabaatiif rakkoo hedduutu na qunname. Afaan arabiffaa hin beeku. Akkuman dhufeen afaan homayyuu hin beeku. Afaan ingiliffaa garuu nan dhagaa hunda osoo hin taane jechuudha. Dhufee akkuman biyya arabaa ga'een biyya kanas jedhee isinitti musaadhu. Nitittiin dhuftee biiroo ana fudhatte naguma naan jette afaan ingiliffaatiin akkasan jedheen kaza homattiin dubbanne shaanxaa xiyya xiqqoo waytaan harkaa qabaa fudheetuman deemee wajjumaan manatti galee erga manatti galeen booda amma afaan isaaniitiin inteshbatti teekili jettee na gaafatte. Maal jechuu isheetti na arrabsiti moo kafanni kee maal ta'e naan jetti ta'ina waa hedduun yaade kafanni kee maal ta'e naan jetti moo waanuma isheen naan jettu naa galuu dide. Amma USEet na jette natti fakkaata. Amma giniin na yaadadha baay'ees ta'us baatu hin nyaata wanta nyaattu si dhiyeessuu naan jette. Innaa nyaatota hedduu waamte ishee waan isheen naan jettu naaf hin galle anaafi. Nyaata san keessaa mokoriinee biyya keenyattis mokoroonii jedhama mitiire isa waamte. Amma naa galuu dide sirumaa taa'e hoonaan jette abba'ee tanaan hafa. Deemi hoonaan jette waan isheen naan jettuu hin beeku ani arrabsitiifaa takkaamooyyuu silaa yeroo jalqabaa biyya arabaa yeroo deemuudhaaf jedhan odeeffannoo kana gahetti fooqirraa nama darbanii nama ajjeesanii akkas nama godhanii akkana nama godhanii halbeedhaan nama qalanii faayidha. Innaa mokoroonii eeshigeetu jira fiddee natti agarsiiste. Akkas naan jette. Akkas jedheetuman deebiseef. Eeyyanii jechuu hin beeku gabaayee natti cimee. Nama ammaa wallaalu bakka baay'ee tokko gaafsinatti ta'an kofalchiisallee na gaddisiisallee jechuudha. Innaa eeyyanii jedheen eeyyanii hin jenneen garuu hin jedheen amma akkas naan jette siddaawun naan jette afaan arabiffaa afaan ingiliffaa mooyyuu na dhagaa waan ta'eef marcuma takka irra kushinuman taa'e jechuudha. Kazaa mokoroonii kana akka isheen goote natti fiddeen beeku ani. Mokoroonii nyaadhe biyyaa bahee jechuudha. Biyyattis na nyaadha garuu ji'atti yeroo takka yeroo lama akkasi. Innaa gimmaashni isaa bishaani. Nyaanni isaan hojjetan gimmaashni isaa bishaani. Amma naa buuf naa saaniitti naa qicce. Na dhugas naa maakas irra goote kubbaayattis immoo bishaan ittiin qin'ee waan akka ugumu wayii cinaanaa goote. Amma ani
akkas naan jette iit naan jette akkasin jedhaan okka jechuun mooyyuu nan beekaan jechuun sila sodaadheef natti fakkaata. Amma mokoronii ishiin bishaan wajjinis silaa ishiin naa qicce kubbaayyaa ishiin na bira gootanii fi waan dhugamu isaan kubbaayitti akkan wanta dhugamu isaan akkan itti qiccadhuuf isheen. Ani garuuyyuu mokoronii fi bishaan walitti baay'atee jira waan ta'eef isuma isaan dhuginaan jetti se'ee mokoronii isaan illeen kolfinaadha. Yoo isin gammachiises kolfaa maaluu fi ayyaana dhugaatis dhufee kolfu taphachuuf waan ta'eef ani isin gammachiisuu fi muudannuma dhugaati garuu saayinii isa mokoronii wajjin bishaan sila baay'ate isa burcuqqootti naqee raawwadhe na dhuge. Naan no naan jette rifadhee tanan bakka hin nyaatin naan jette takkaasan nama biraatii faa jedhee raawwatan lafa godhee nan ka'ee dhaqee shaanxaa kiyya biran taa'e. Amma what is your name naan jette maqaa kiyyatti madde father name naan jette maqaa abbaa kiyyattis itti madde biyya kamii dhufte naan jette biyya kiyyas itti madde you is angry naan jette no hin jedheen ati beeloftee naan jennaan hin beelofne hin jedheen garuu yuu beelee jira guyyaa sadii akaayii yookiin daabboo qoloo fudhadhee tanani kanaan dhufe isheen qoroxoma ture yookaan akka tasaa dhufee mooyyuu biyya biraa tanan bulee tanan biyya nama jiru kana ga'ee jechuudha. Innaa ka'inaan jette afaan ingiliffaatiin stand up come on naan jette ugaa kana nan dhaqee nyaadhu naan jette kan kubbaayyaa keessaa isaan dhuguuttan ka'e ammas akkasitti himoti naan jette kubbaayyaa keessaa isaaniitti deebiftee maankadhaan afaan harka ishiitiin naa laatte. Nan nyaadhu no hin jedheen ishiin gurtoo jennaan no hin jedheen kaza akkasan jedheen kaza ofuma kiyyaa naaf galee nyaachuu qaba mokoronii san nyaadhee kaza nafa koo dhiqadhee kafana koo jijjiirradhee halkasan nan rafee jechuudha. Rafee ganama sa'aatiin baay'ee natti dheerate baay'ee jechuudha baay'ee. Amma ishiin waamte moo natu ofii qaamoo kan jedhu tokko bakka giraa gabba'ame bakka dibbiin jedhee tanan rafe mooyyuu yeroo biraa keessatti sodaadhe waan ta'eef hin rafne waan ta'eef jechuudha. Innaa ganama sa'aate nayamte raawwatteet 8 o'clock stand up naan jette kaza rifadhee akkattan ka'e sin beeku akkan godhe sin beeku dhugaa amma gaafa yaadadhu indee gisee san maalan ta'een jedha gisee san maalan ta'ee maafan isaa sodaadhee maafan akkas ta'een jedha amma maaliif muudannoon kiyya kun ijoollee duuba jiruufillee barumsa ta'aaf jechuudha. Kaza hin ka'ee akkuman ka'een sa'a 8 silaasheen naan jette naa dabartee miti halkanis rafaa bulee ganama mooyyuu sa'a 8tti akka Itoophiyaattas egaa sa'aatiin asiin akka garaagarummaa qabameen ayduun tiyya amma sa'a 8 akkamitti halkan madadaa rafaa bulee ganama yoon ka'uu sa'a 8tti ka'inaan jette baay'ee nama jaalatu biyyi Arabaa kun baqa sammuu kiyya keessatti baay'ee tokkoon gammadaa jira jechuudha. Guyyaa muluu gammadaatumaan oole kaza achumaan ka'ee qursiis naaf hin laanne ani immoo Itoophiyaatti qursii ganama uduun eena nyaachuu baadhee qursii ganama waan xiqqoo ishee nyaadhee anaaf bareeda natti tola maaliif nan bare waan ta'eef maatiin keenya Itoophiyaan ijoolleen kamiyyuu ganama qursii osoo hin nyaatin itti mana barumsaa hin deeman jechuudha. Kaza qursiis hin nyaanne kaza soofaa kana gadi guurree isa kana qulqulleessinaan jette kanuma dugdi kiyya nacite kana aduma tokkoon foo soofaa san madadee nan qulqulleesse kaza bishaanii fi saabunaa xiqqoo walitti goyine ti aasha'inaan jette naan aasha'ee kaza dugduma kiyya kanatu na dhukkube dhugaa waaqayyo dugduma kiyya kanatu na dhukkube baay'een beelees qursiis hin nyaanne innaa ganama kaatee immoo biiroo na fudhatte biiroon iddoo jarri miceeyitiin an irraa dhufu jechuudha achi na fudhatte kaza
biiroo deemee marmaraa godhee nama qulqulluu jechuun nama bashita homayyuu garaadhaan qabu marmaraa godhee innaa kaza manatti galee ammas immoo qixxaa tokko naaf fidde hin nyaattaa naan jette. Qixxaan kun immoo mana ishii jedhama afaan isaaniitiin. Kaza qixxaa kana immoo beela'ee waan ta'eef nan nyaadhe. Erga nyaadhee sinti beetii dhiqee girgiddaa dhiqnaan jette girgiddaa dhiqee kaza homtu mana jiru se'edha akka isaan ganamaan deemanii ani isaa 8 kan isaan immoo sa'aatii 6tti ka'anii hojii deeman lakka. Galgalas irsa ijoolles oduu argina rafee ganaa galgala lammataa irratti arge. Hundumti isaanii mana guutanii taa'anii sun kana nyaataa kun kana fidinaan jedha suusa fidinaan jedha. Ani miidhagduutti oduu gisee san dhufanii ajjeesanii maattan beekareen beeku gaafa ana rabbifa. Kaza yoo na waamane afaaniin hin dubbadhu dhaqee raawwadhetu man katan usheetu man jaajja jechuudha. Usheetu man jaajja kana go'i hoonaan jedhanis nan jaajja san go'i hoonaan jedhanis nan jaajja taa'ii hoo jedhanis nan jaajja jaajji hoo jedhanis bakka jaajji hoo jedhan nan ta'a taa'ii hoonaan jedhan nan ka'a nyaadhu hoonaan jedhan taa'ee tana saayinii ilaala bakka giraana gabbee tanan bahee tanan barandaarra taa'ee bakka isaan wajjiniin bakka dhugaa namni qoonqaa hin beene baay'ee tokko xulfaata baay'ee tokko keessi namaa ofan jibbe barandaarra taa'ee waaqaan ulaaluu qabe akka ishiin ittiin nalaalte nyaara gorituma waaqa ulaaluu qabe maalan godhare oduman akkas jedhu afaan arabiffaa ji'a 7 moo ji'a meeqatti ji'a 7 natti fudhate ji'a 4 akkas ji'a 4 yookiin ji'a 3 waan isaan jedhan agaruu haasa'u ji'a 7tti garuu afaan arabiffaa hunda ishiin agaas nan haasaas wajjiniinis nan kolfasi akka carraammoo manichi mana gaarii ture bakka kanuma keessa afaan arabiffaattis nan bare ijoollee hin qabaane akka tasaa yeroo san ijoolleen isaanii gurguddaadha. Innaa yeroon biyya arabaa dhufu dhugaa baay'ee tokko natti ulfaate baay'ee tokko natti kabbade amma immoo waaqayyoof galata yaa argatu. Afaan arabiffaattis baree jira gaaris yaalaas waa'ee kiyyas waan fe'an oduu haasa'anii waan fe'an akka fe'an oduu goonii isaan garuu afaan isaan namarraa hin ta'u lakka isaan nama hamatan. Amma gina ergan afaan arabiffaa baree kana gaaris yaalaas baree jira maaliif baay'ee tokko namatti ulfaata birrillee naa kenni hin jedhuun yoon beelee hin jedhuun siqaayii guddaa siqaayii amma kana hin jedhameen arge jechuudha. Innaan manni tokko mooyyuu nama saqaaya'u namarratti iyyuu osmaat hojjechaa jirtu kun sirrii mootii kun dogongora namaa hin jedhu baay'ee nama rakkisu jechuudha. Baay'ee nama rakkisu. Innaa rakkoo hedduutu na qunname rakkoo baay'eetu na qunname birri kiyyallee sina siraatanii naaf hin kennanii kan naa kennamuyyuu ishii xiqqoo sanuu naaf hin kennanii. Maalin ergita hoonaa jedhanis ushuman jalaa jedha hoona arrabsanis waaffenis hoo jedhanis hin beeku gaa garuu ergan afaan arabiffaa baree kana waanuma hunda isheetu naa galee jira hamaas gaariis waanuma hunda gaaris haa ta'u hamaas haa ta'u obsaan kan dabarsaa jiru. Innaa seenan biyya arabaa kan koo kanarraa kana fakkaata baay'ee nama garrama. Innaa nyaata isaanii nyaata lukiyyee faa jedhan. Lukiyyee hin jaalattaa naan jette ergan qoonqaa bare hinde lukiyyeen daakiyyee naan jettis egaa salaan warri arabaa qoshaashaa nyaatan jedhan nagaa biyyaa yeroo jiru san jechuudha. Na qoshaashaa naan jetti moo maal naan jette noo hin jedhan ammas kuusaa hin nyaattaa naan jette gaaf tokko faa hinde kuusaa warri gaxarii ijoolleen gaxarii hin beekamte kuusaa oqqee kuusamee waggaatti yeroo birraan bare maskaramii yookiin idaarii keessa daboo baasanii xaxxafanii isa se'ane. Kaza ishiniitiin tuni maal ishiin tun as qayyaamin tuni raammoo faa nyaatan kuusaa oqqee faa nyaatan jechuudha. Ani qalma qanee mokoriinee fi ruuza malee nyaadhu. Waan nama garramu keessa qixxaasan xiqqoo nan nyaadha. Akkuma Itoophiyaatti hojjetamee qixxaa hin beekan warri gaxarii immoo qixxaa hin tolfatane. Innaa akkas xoroshoo fa'aa nyaata ofii kiyyaafillee hojjechuudhaaf miidhaa iddoo jiru hin beeku sobu. Innaa waa hedduutu na qunname waa hedduu jechuudha kuusaa kana oqqee kuufame se'ee lukiyyee hoo jedhan intini ndaaqqoo lukiyyee kinu mi'aa nyaatu san
handuule sami'aan nyaatu isaan akka naannoo keenyatti lukiyyee jennaane isa faasee isa faa nyaatanis ta'e innaa baay'ee tokko rakkadhe cinqamee ture amma garuu iyyuu galata waaqayyo haa ta'u afaan arabiffaatis baree jira. Rabbiif galata argatu namni bu'aa wayii hedduu keessa isaa bu'aa wayii hedduu sanuyyuu yoo obsitee yoo obsa qabaachuu qabde waa tokko baruudhaafis jarjaruunis yookiin taphasaacamuunis yookiin aaruunis bu'aa hin qabu waan ta'eef yoo waa hundaayyuu obsanii suuta hin baranii jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba hunqulaaliin takka tan buuphaa hunqulaaliin takka tan caacitee taatu haati irra teessee ho'istee gara caacutiitti jijjiirame caacuti sun immoo guddisamiti seenaan namaatillee isa saniin wal qabata. Innaa seenaan yeroo jalqaba mana biyya arabaa yeroo dhufu kana fakkaataa waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa sheer laayik koomanti gochuu hin dagatinaadha. Guyyaa biraa seenaa jireenya kootii daa'ummaa qabee hanga sadarkaa amma ga'u kana amma deebi'ee dhufutti viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaataa laayik sheer koomanti gochuu hin dagatinaadha. Na jajjabeessadha, sinan jaaladha, sinan kabajaa kabajamtoota dhaggeeffattoota koo. Viidiyoon koo kana fakkaataa guddaa galatoomaadha. Laayik sheer koomanti gochuu na jajjabeessuu hin dagatinaadha. Guyyaa biraa hamman viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufutti baay siniin jedhee jira. Ayyaana gaarii ayyaana gammachuu siniif haa ta'u.